Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala xiqqeen kan jalqabatti argamtan jirra jirtu ani jira buleettiin keessan galata rabbiin isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Wanti inni deebi'ee dhufeefis immoo ala darbee seenaa sonsa nama dhuunfaa tokko kan jedhu hanga kutaa 3tti isin waliin ture jechuudha yookiin immoo isinitti himeen ture. Egaa seenaan isaa baay'ee dheeraadha jedhee dubbadheen ture duras jechuudha. Ammas immoo seenaan isaa waan dhumu miti jechuudha. Seenaan nama kanaa namoota dhaggeeffattoota akka qaddee ta'uu danda'a. Garuu seenaan kun seenaa dhugaati jechuudha. Kanaaf iyyuu kuni isin jira kan jedhu keessa keenya keessatti gaafii akka ta'u yookiin immoo keessa keenyatti nu gaafachiisuu danda'a already yookiin immoo namoonni sirna durii seera durii keessatti quba qabdan yoo jiraatani seenaa kana yookiin immoo wantoota ani isiniin jechaa jiru kana akka dhugaatiitiin fudhachuu dandeessu. Seenichi isaa immoo seenadhuma dhugaati jechuudha. Seenaa dhugaa nama tokko irratti raawwatamedha jechuudha. So egaa akkuman ala darbee mucichi dhukkubsatee gara mana yaalaa deeme isiniin jedheen ture. So garuu wanti inni irratti dhukkubsates maal akka ta'e akka hin beekamne isinii ibseen ture jechuudha. Egaa hin daganne ammalleedha. Namoonni haaraan gara chaanaala kanaatti yoo dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo kabajamtoota hordoftoota koo warroonni dur maatii koo taatanii jirtanii like share gochuudhaan comment irratti immoo yaada keessan naaf kaa'uudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Kan hundumaa waan gootaniif galatoomadha. Gara yaada keenyatti walumaan dabarra. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma haala darbee egaa abbaan manaa shamarree kanaa maal akka tuqee hin beekamu. Egaa akkuma dhukkubsatee gara mana yaalaa fuudhanii geessanii guyyaa 4 mana yaalaa deemee guyyaa 4 fi osoo of hin beekin ture kan jedhullee isiniif himeen ture jechuudha. So namni kuni guyyaa 4 osoo of hin beekin mana yaalaa sanarree ture. Guyyaa sana akka gaggabeetti yookiin akka wallaaleetti gara mana yaalaa geessanii guyyaa 4 mana yaalaa sana osoo of hin beekin ture jechuudha. Akkasuma haati mana nama kanaallee yookiin immoo shamarreen kunillee daa'ima xiqqoo akka taate daa'ima waggaa 11 akka taate isiniif himeen ture. Kutaa tokko jalqabee hanga kutaa 3tti isiniif himeen ture jechuudha. Wantoota baay'ee achi keessatti haasa'ee himeen jira. Egaa osoo kun ta'ee jiru gaafa guyyaa 4tti namni kuni xiqqoo of beekuu jalqabee gaafa guyyaa 4tti namni kuni xiqqoo of beekuu jalqabee gaafa of beekee jedhu maal asii godha maaliif as na fiddan jedhee gaafii gaggaafachuu jalqabee maatii isaa yookiin abbaa isaa isa biratti argamuun gaafachuu jalqabeedha. Egaa gaafa guyyaa 4 kana yeroo of beeku jechuudha namni kuni yeroo eessa akka jiru yookiin maal akka ta'e yookiin immoo maalinnatii isaa gaafa of beeku maalan asii godha maaliif as dhufee maaliif na fiddan jedhee abbaa isaa gaafachuu jalqabee jechuudha. Guyyaa 4 garuu namni kuni osoo of hin beekin osoo oomaa gargar baafatee hin beekinidha kan inni ture. Kanatti aansee osuma jiru doktoroonni aga ammaatitti dhukkubbii nama kanaa maal akka ta'e irraa hin beekne. Already bakka kanatti jechuudha eenyutu doktoroonni illee dhukkubbii nama kanaa irraa beekuu hin dandeenye yookiin immoo hin beekne jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha nama garrama. Egaa kun ta'ee jiru abbaan isaa ilma koola omaa miti jedheenii raawwatee ofumatti qabee callisii omaa hin taane jedheenii omaa hin taane callisii ilma koo omaa miti lakki yaaduma dhufte jedheenii ofitti isa qabee abbaan isaa. Ammas daddabalee eessa jira maaliif as na fiddanii abbaa koo jedhee abbaa isaatti gaafachuu itti fufe. Abbaan isaas lakki mucaa koo xiqqoo si dhukkubnaan mana hakimii si fide malee bakka biraa miti kanatti jirtu jedheeni achumaan itti fufe. Haati manaa koo eessa jirti jedhee gaafateeni. Gaafannaan abbaan isaa gaafa kana gammachuu keessa boo'uu jalqabe. Abbaan isaa gaafa kana gammachuu keessa boo'uu jalqabe. Abbaan isaa gaafa kana gammachuu keessa boo'uu jalqabe. Dhugaadha. Maaliifiin gaafa duraa namni kuni nama of wallaalee jechuudha. Guyyaa 4 osoo of hin beekin turedha. Garuu immoo gaafa inni of beeku kana gaafa inni keessa darbee ofirra darbee of beeku isaarra darbee
haadha manaa isaallee gaafatetti abbaan isaa immoo ni boo'e jechuudha. Ni boo'e. Maaliif kan nama boochisu gammachuudha jechuudha. Namni kun nama du'ee gale jechuu danda'ama jechuudha. Guyyaa afuriif osoo of hin beekin, osoo hin dubbatin, osoo homaa hin jedhin guyyaa afuriif ture. Gaafa guyyaa afuriin booda kana namni kun of beeke jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa qaba. Abbaan boo'u miti kun baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Egaa gaafa abbaan isaa boo'us maal ta'e jedhee raawwate inni ittuummoo hinna deebisee abbaan isaa gaafa boo'uu jalqabu mucichi ittuu hinna deebisee maal ta'e maaliif boossaa abbaa koo maaliif rakkoo jira jedhee abbaa isaa gaafate. Gaafa inni boo'u jedha. Gaafa inni boo'u maaliif taate abbaa koo maaliif boossaa rakkootu jira jedhee raawwatee gaafate. Lakkii ilma koo homaa rakkoon tokkollee hin jiru nan gammade waan ati naaf fayyiteef malee rakkinni tokko hin jiru. Haati manaa keessa fayyaa qabdi, haati keessa fayyaa qabdi, namoonni hundinuu fayyaa qabanii. Si'atumti waan naaf fayyiteef gammadee tanaan boo'e jedhaanii achi mucichis bakka gammachuun isaanii walumaan ta'ee itti lamaan isaanii wal qabatanii itti fufanii boo'uu jalqabanii. Itoo kun jiru doktorri itti dhufee maaltu rakkootu jira jedhee isaan gaafate. Lakki rakkinni jiru mucaa kootu naaf fayyi jedheen abbaanis. Gaafa guyyaa 6ffaa mucaa isaanii fuudhanii mana hakiimiitii baasanii gara manaatti galuudhaaf jechaa jiru. Gaafa guyyaa 6ffaa kana gara manaa dhufanii gaafa gara manaa dhufan haatii fi obboleewwan isaatii fi haati manaa isaa mana jiru. Gaafa dhufus calliseetuma ishee ilaali. Homaas isheedhaan hin jenne, isheenis homaa hin jenneen. Sababni isaas shamarreen kun waan daa'ima taateef abbaan manaa koo isa kana jetteeyyuu gargar baafattee wanti isiin beektu hin jiru. Osoo isheen hin beekin maatiin ishee gara maatii sanaatti kennan waan ta'eef abbaa manaa ishee kana isa ta'uu fi isa ta'uu dhiisuuyyuu hin beektu. Waan nama dhibu keessaa jechuudha. Gaafa guyyaa 6ffaa mucaan kun fayyee gara manaa gaafa deemu haati manaa isaa suni yookiin shamarreen waggaa 11 gara maatii kanaatti dhaqxee dabalamte kuni sababuma sanaan immoo jidduu keessan naasuun kun dhufee mucichi dhukkubsatee gara mana yaalaa ture. Gaafa inni mana yaalaatti gara manaatti deebi'ee dhufu isheen maatiidhuma isaa waliin jirti. Haadha isaaf obboleewwan isaa waliin mana turanii jechuudha. Garuu immoo osoo kun ta'ee jiru gaafa isaan mana yaalaatti gara manaatti galanii egaa isheen kun abbaa manaa kootti dhufee yookiin immoo isa kanatti abbaa manaa kootii jettee gargar wanti isiin baastee beektu tasumayyuu hin jiru. Egaa kunatti taansee osuma jiru dubbisi kaa maaliif callistaani jettee haati akka isheen dhattee isa dubbistu taasiste. Achiin dhatteetuma akkuma nagaadhuma warra kaanii harka qabatteetuma biraa deebite. Egaa innis immoo maaliif laata jedhee gaafii itti ta'e amma tokko hubannoo qaba inni waan ta'eef daa'imallee ta'u ni beeka waan hunduma isaayyuu. Garuu isheen wanti isheen beektu tasumayyuu hin jiru. Egaa dhiirra dhugaadha. Dhiirri jechuun umuriin xiqqoodha kan jedhamu yookiin waggaa 18 yookiin immoo waggaa 17 waan akkasii ta'uu danda'a already jechuudha. Yookiin waggaa 18 yookiin waggaa 20 waan akkasii ta'uu danda'a. Xiqqaa aga kanaa jedhee yaadu garuu isheen immoo nama waggaa 11ti. Kanaafiyyuu inni hubannoo qaba waan hundumaafiyyuu yaani nama hubannoo qabudha jechuudha. Daa'ima akkasii miti jechuudha, akka ishee miti. Otoo kun ta'ee jiru gaafa dhufee mana hakiimiitii guyyaa 2 bulee akkuma gaafa duraa ammas bakka hirriba isaanii walumaan rafaa turan amma isheen illee isa kanatti abbaa manaa kooti jettee yaaduu jalqabde. Garuu dhufanii gaafa guyyaa 2 inni dhufee yaa waan dhukkubsataa tureefu waan tokko waan isheetti dubbatillee hin qabu. Garuu sireedhuma tokkorra ciisaa turan jechuudha. Amma kanagaa namoonni inuma jiranii garuu isaa walitti dhiisanii jiru jechuudha. Garuu guyyaa 2 kanaafi
walumaan ciisanii ciisaa turanii jechuudha. Siriidhuma tokkorra waliin ciisaa turanii jechuudha. Egaa isa kun ta'ee jiru gaaf guyyaa lama bulee guyyaa sadaffaatitti akkuma gaafii dura gaafatee ammas deebisee ishee gaafate. Isheen deebii tokko isaaf hin deebisne calli jetteen maaliifiin wanti isiin irraa beektu hin jiru waan ta'eef gaafii inni gaafataa jiru yookiin jechoota inni jechaanii jiru kana wanti isiin irraa beektu hin jiru waan ta'eef kanaaf callisaan jettee jechuudha. So wanti isiin irraa beektu hin jiru waan ta'eef calli jetteen ammas deebii homaa isaaf hin deebisne. Ammas akkuma gaafa duraa humnaan itti adeeme ammas akkasuma itti adeeme. Gaafa kana homaa miidhamni tokkorree isarra hin geenye garuu isheen boo'icha ishee ittuma fuftee ni boo'e. Sagalee ishee ol hin kaafanne. Gaafa duraa waan inni achitti miidhameef sagalee ol kaafattee iyyite. Garuu daa'imallee yoo taate gaafa inni walqunnamtii saalaa ishee faana dabarse kana homaa sagalee ishee ol hin kaafanne. Garuu achumatti imimmaan ishee lolaastee boo'uu ishee itti fufte. Egaa boo'uu ishee itti fufte ammas homaa hin dhiisne inuma boose ni sossobe dhaga'uu fi didde. Garuu inni shakkii keessa gale. Maaliif laataa ajarsafuu garuu inni shakkii keessa gale. Maaliif shakkii keessa gale yoo jettanii egaa namoonni tokko yookiin immoo gaafa kana dura warreen dhiiraa faana walqunnamtii saalaa hin dabarsine sagalee isaanii ol fudhatanii iyyuu yookiin immoo wantoota hedduu fiduu danda'u. Mucaan kun sodaa keessaan kan ka'e sagalee ishiillee ol kaafattee iyyine garuu achumatti sagalee ishii gadi qabattee boo'uu jalqabdee ni boosse hin dhiisne jechuudha. Garuu achi keessatti lolli hin dhabamu ta'ullee sagalee ishii ol kaafattee hin iyyine jechuudha. Mucaan kun garuu akkuma gaafa duraa sana namoonni ala dhaabbatanii raawwatanii dhaggeeffataa yookiin eegaa turan iyya ishee jechuudha. Kin safuudha kun mee ilaalamee daraa rabbiiti. Hojii ammaa fi yeroo duraaniif yeroo ammaa waliin madaallee yoo ilaallu baay'ee ulfaata jechuudha. Waqtiin ammaatiif waqtiin duraanii egaa amma garuu inni shakkii keessa gale. Ofitti ishee qabe isheen boo'u malee didde. Garuu inni shakkii keessa galee maaliif shakkii keessa gale? Mucaan kunoo mucaa waggaa 11ti. Already immoo mallattoon hin dhabamu. Akkamitti shakkii keessa galuu danda'e? Maaliif laa? Ammallee itti fufa. Kutaa lammaffaa irratti na eegadha. Kutaa lammaffaa irratti immoo kutaa meeqaffaa irra geenye? Kutaa arfaffaadha. Kutaa shanaffaa irratti maaliif akka inni shakkii keessa galee isiniifan himaa. Like, share, subscribe gochuudhaan comment kaa'uudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaada kanarratti immoo hirmaadhaa. Maal jettu isin? Maaliif shakkii keessa galee namni kun? Maaliif dirqama sagalee ol kaafattee iyyuu qabdi moo sababuma maal ta'e shakkii keessa galee? Mucaan kun immoo mucaa xiqqoodha. Sanarraan immoo nama manaa gadi ba'ee beeku miti. Maatiin isee hatta barumsa isee irraa irree dhaabanii nama manatti ol isee deebisanii mana keessa teessisaa turanidha. Akkamitti shakkii keessa galuu danda'e? Wanni isa shakkisiise kun immoo maalidha kan jedhu kutaa shanaffaa irratti isinii kan dhiyeessaa. Isinillee immoo yaala komitii jalatti yaalaan isiniin jedha. Galatooma hoolaa buraa deebanaadha. Like godha. Like godhaadha. Bye bye.